fakkeenyaaf waa'ee wanti isaan gurguran kun ka milishaa wajjin waa godhuu kun ka amma waa'ee gubaatii kan waan irratti mana milishaa gubuu faani garta. Mara kaabinee gubuu. Kaabineen sun yoo awwalleesse isa walloluun waan tokko. Mana miskiina maatii ijoollee isaa qabdu san waan naamusa deebisuu dirqama. So ani ijoolleen tuni akka namni jirutti duriyyee gadi yaatee ka jiru san fudhadhu. Adeemsa keessa amalli akkasii bakkoota adda addaa dhalatuun dhugaadha. Ijoolleen tun silaa bosona bahuun qabdu turte. Osoo wayi waannu. DDR jennee 2017-2018 proposal goonee maallaqa argatanii maallaqa samaa godhan faarsii bulaa ittiin bitatanii bara bifaan. Maallaqa UNDP irraa waraana baa'oo waraana Gimboo baat qondaalota gurguddaa kana qubachiisuudhaaf qophaa'e faarsii bulaa asiin warra asiin wajjin haasaa ture kana $5,000 $10,000 qaxaru turan. Akkuma anuma arrabsuu irratti maallaqa UNDP irraa waraana Eertiraa dhufe ka biyya keessa jiru qubachiisuudhaaf dhufe ana arrabsiisuu irra balleessan maallaqa ajaa'iba sirtaa. Ijoolleen sun mana hidhaatii baatee tiraanspoortiidhaan Arsitti Booranatti bakka ittiin galtu dhabde ijoolleen tun. Marroo isaan dura waan ba'eef ture. Ijoolleen 300 wayi Eertiraa irraa dhufte. Oppidiyoon kaleessa manaa isaan baafte irra deebitee itti fincoofte. Akka namaatti itti dhagamee caakkaa galte. Gaafan galaa jedhuun 2019 haqa isaanii ni beeka. Guddoo Oromiyaadhaa laalaa jennee galaa jennee malee. Ijoolleen galchine maal godhan? Itti taphatan. Deebitee caakka deebite. Eertiraa dhuftee caakka deebite. Ijoolleen takka takka ni bineensomtee ganamuu dadarraa ka'ee jechuudha. So tokko dhugaa qaban kana himu. Lammaffaa dhugaa qaban jedhanii garuu uummata miidhuu hin ta'u. Yoo dhugaa uummata kanaaf ka yaadan taate uummata siviilii ajjeesuun buttaan godhamu kun dhiifis wal ajjeesuun dhaabbachuudha qaba. Siyaasa immoo qabaachuudha qaban. Siyaasaan hoogganamuu danda'uudha qaban. Araarsuuf yaallee jirra. Amma reefu waliin haasa'uu hin danda'u naan jee gurbaan reefu na gaafate. Hedduu yaallee. Amma yaayyaanis dubbachuu ture. Akka yaadatti yaada bareedaadha. Ameerikaa finne, Noorwee finne, Keeniyaa finne, Igaad finne, UN finneeti. Maallaqaas beekumsaas dippiloomaasiis finneet balleessan walgahii Taanzaaniyaa daasan. Maaliif? Jumlaadhaan marroo hojjetaa darurra chirichaaroodhaan sanyiifaa bituu qabna je'aniit balleessan. Durirraa kaasee maal jechuun turre wanni kuni baduu hin danda'u. By the way, amma TPLFis akkasii yaaluu jiran baduu hin danda'u. Liberation fronts are not easy to destroy. Kanaaf yaallee jirra. Amma namni gowwoomuu qabu. Harka mariidhaaf balbalti banaa ta'uu qaba. Garuu harki micciiramuudha qaba. Harki micciiramuudha qaba jechuudha. Ibiddi jalaanis gubbaanis hidhamuu danda'uudha qaba. Ibiddi uummata. Amma immoo gaariidha. Diinagdee biyyattii cinaa wal lolatti fixanii taan nyaatanii fixanii amma uummata nyaatu jiran. Uummanni kun gaafa irraa fixan waan hin oolle jechuudha. Daayireekt godhaa deemaa jirra waan uummataa kana. Dhaloota TikTok jette. Talamma. Jechuudha wanta TikTok itti dabartu. Amma lammaan isin yaa deebisu. Maaliif usee saba useef ani hin beeku. Yeroo amma jiru kanatti haala uummanni keenya biisuun keessa jirtu usuun sheekotaaf darasootaan dubbadha yeroo jennutti hoggansi siyaasaa usuun yoo siyaasa irraa abdii kutatee amma booda siyaasa toobadhee namni yoo taate sun kara tokko. By the way, waaniin afaan itti meesin itti mujjira. Afaaniin kallattii waaniin itti hime. Yoo siyaasa toobatee amma booda siyaasa Oromoof Itoophiyaan barbaadu jee toobatee gara bira godaane sirriidha. Callisuun. Garuu dhimmi uummata kanaa na laallatti. Uummata kana haqa narraa qaba. Yaadaan qaba uummata kanaaf kaja'u taate dubbachuun dirqama jechuudha. Boru gaafa dubbiin oowwitee qofa ta'uu hin qabu. Rakkoo uummata ammarraa dubbachuun barbaachisaadha. Lammaan galata qaba amma duraa jeetiin jira. Warra biyya saamaa jiru maafiyaa tana hojjetee uummata saamuuf ajjeesuu dhabuurra keessaa ba'uun
galata kennisiisaaf. Garuu immoo dhageettiif kabaja uummata keessaa qabu san fayyadamee uummata kana anis yaaleetiin ture barruusuudhaaf hin dadhabe. Roorroon miidhaan uummata irra ga'u na dadhabsiifnaan itti deebi'e. An dalagaa eegaleetiin ture jireenya mataa kiyyaatiin jiraachuu ture Keeniyaatti. And I love that country. Kan hin deebisee keep olis seenee tabira seenee foonii fi jechuudha. Kanaaf an akka kiyyatti lammaa qofaa miti namoonni birootis yoo fuulduree Oromoo fi Itoophiyaa irratti gara fuulduraa shoora qabna kajaan taate arra dubbachuun arra qabsaa'uun arra waan danda'aniin uummata kanaa dubbachuu fi gargaaruun barbaachisaadha. Ka dhalootaa hedduu negatiif hin ta'inaa. Akka Oromoon amma 8 kana taateen uummanni guutuun osoo maraatee irra laalamuu qabu. Amma 50 qabsooyne roorroo alagaa ofirraa kaafne warri baadhannee ol baafne warri kaleessa afoo hin laayyannee bira dabarreef kaabineen qenda keessa nama nurraa fidde. Wallagga hin jiru barjoolle namni hin jiru amma godin horroo guduruu jaamu kana faa bakka fakkadaan faa socho'aa turan kana dargaggeessi hin jiru manguddoon hin jiru abbaan qabeenyaa hin jiru qeesiin lubbuu qabu hin jiru dhabamsiisanii jiran shawaa lixaa kana fixanii jiran wal jidduutti shawaa ba'aa kana amma dheengadda gadaa tuulama takka ni maxxansaa turre gardarimi manguddoo beekumsa qabdu laayibireerii gurguddoo meeqaan alaak ta'e beeke. Kanaaf ijoollee amma Saawud Arabiyaatu garee tokko rabbashtu kana we need collective therapy bara akka biyyatti akka uummataatti wanni nuti keessa deemne. Mirqaana oowwaa 2018 san keessa balaa hamaa ajjechaa caaluutiin samiitu hixeen wanni nu keessa turre ijoolleen turoggaa dhuftee xiqqashoo express gootu biyya bilisa baateeti biyya arabaa dheetee gabroomtee bara ilmaan teenya biyya arabaa keessa ta'ee aara qabdu hoggaa baatee asirratti hoggaa dubbatte understand godhuun barbaachisaadha. Understand them. Garuu bilchina qabdi ijoolleen tun. Ijoollee magaalaa keessa deemtee waa haasoo ittiin hoggaa laaltan. Machuuritii siyaasaa isiin qabdu ani nama siyaasa qortu. Saayikoolojii uummataa amma tokko ni ilaala. Political saayikoolojii isaa. Osoo mola arrabsitullee bilchina siyaasaa qabdi ijoolleen tun. So isin warri asaba baatan kun arrabsuuf xiqqeessuu osoo hin ta'in suuta richaanaling enerjii isaanii richaanal godhuu qabna. Gara positive ta'etti suuta xiqqeessuun ari'uun maaliin osoo hin ta'in taphachiisaa kamuma dooftorii fi sheetichi fa'aa godhan kanatti taphachiisaatis maal godhaasis gorsaatis sheekonninis qeesonninis waan rabbiisis itti himaa ijoolleen tunis immoo waan araadummaa kanas itti himaa nummoo waan siyaasaa itti himaa suuta deeffannaa. Deebisaa barsiisaa suuta barsiisuu osoo hin ta'in wal'aanuu barbaachisa. Oromoon wal'aansa barbaaddi. Oromoo tan wal'aannee bara madura. 91 caba guddaa ture Oromoodhaaf. Injifannoo guddaa ture caba guddaa ture. Sanboota namuu 91 leencoo lataa 91 sooja'u ammatti 20 Oromoon tu jika keesseente. Sanboota 2012 irraa kaafnetti wal'aannee Oromoo tana akkuma haakimaatiitti akkam goone collective self esteem namni isinillee dargaggeeyyi malee bara sana immoo hoggaa mana taasisaa dhayitee Minisoota kana keessa Oromoon faayidaa qabdu Oromoo waliin taatu Oromoon tokkummaan qabdu maal akka amma agartan kanatti Harargeen gosa adda addaatti Arsiin gosa adda addaatti Wallagga maal kan ture suutuma waan irratti wal ta'uu baannaan taakalee isaa jenneeti qophii afran kalloo qophii haalee biraa qophii sochii bacaatuu lamaa tabaalee osoo jennu muuziqaa hacaaluu fa'aa dhufeen wargaa suuta deemee Oromoo wal'aanee wal'aanamuu qabu uummanni kollektiivii wanni isaa akka deebi'uuf amma caba hamaa keessa seenee Oromoo waggoota dabre kana amma suuta deemsu jirra. Suuta wal'aanaa deemaa jirra jechuudha. So ni wal'aannaa ijoollee gorsa qofsoo hunda ni wal'aa deemna. Okay, Joara hedduu galatoome dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hawaasa kana bakka inni kufutti yeroo hunda wajjin kuftee TikTok kanatti sarkamtee rakkoo isaa akkanatti wajjin qooddattee tuffachuu baattee saa warri paarlamaa warri caffeedhaa warri aangoorra jiru hawaasa kana gartee mariisisuufuu bakka hin qabnetti so aangoon qabne warri biyya keessaatis si dhagee rakkoo isaa sitti himatee rakkoo hedduu irraa furu jirta osoo aangoon qabne hedduu galatu. Inni biraa jara keenya namoota hedduutu keessaanis nutti barreessu jira hanqinni shamarraniitis ni jira wanna jechaa jiranii orroo kiyyaatis Singabuuza Siraaj Sabaa itti fufi jaal ibsaa itti aantaa marga
itti aanaa akkasi kallattiidhaan itti hafuuf nuun isiniin ja'a. Beekaa erga dhumee beekaa barbaadeetiin si dhabee. Ayyee ulfaadhaa galatooma Jawaarattis ulfaadhuu galatooma ni judditti argamtee ibsanuu kennuu keetii fi gaafiiwwan qopheeffadhe garri caalu gaafatameera. Garuu gaafiiwwan hin tuqamin xiqqoo kaaseetiin si gaafachuun barbaada. Jalqaba irratti waa'ee mooraa qabsoo Oromootiin wal qabatee gaafii gaafachuun barbaada. 2019 I think akkasumatti fakkaata gaaddisa Oromoo tokko hundaa'ee ture. Achi booda immoo hin bittinnaa'e. Achi as qabsoon Oromoo mooraan qabsoo Oromoo hundi dhaaboleen siyaasaa hundinuyyuu kallattii garaagaraatiin yookaan ammoo ilaalcha garaagaraatiin kan isaan deemaa jiranii kun Oromoo akka inni walitti daandii tokko qabatee yookaan mooraan Oromoo maaliif itti tuubu? Abaawonis, Kaafaawonis, Waboonis, Kabraatis kan inni qabsaa'uuf Oromoo bilisa baasuuf qabsaa'aa jira. Garuu ammoo kallattii garaagaraatiin kan isaan imalani. Maaliif itti didee mooraan qabsoo Oromoo maaliif kallattii tokko qabaachuu dide kan jedhudha. Waa'ee marii waraana bilisummaa Oromoo kaasteertaa irraan deebi'u gaafiin biraan kan kaasuu barbaade Oromiyaa keessa Reuters 2024 Februaarii keessa gabaasa tokko baasee ture. Iskwaadii ajjechaa tokkotu Oromiyaa keessa jira. Koree ajjechaa Oromiyaa kan jedhu baasee ture. Ajjechaa abbootii gadaa karrayyuu isaantu ajjeesee ajaja akkaataa itti ajjeefaman tokko lafa kaa'ee ture gabaasan dubbiste jedhee yaada. Amma dhiyeenya kana maafiyaatu dhufe. Maafiyaan kun Adaamaa, Shashamannee, Shaggar, karaa Dirreedawaa fi karaa Harargee fi gara Adaamaa Jimaa dhufu kana eegee warra karatti bututu dhufe. Hariiroon gareen kun lamaan qabu maali? Akka Reuters gabaasetti hooggantoonni Koree ajjechaa Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee Waluu Abdii Araarsaa Mardaasaa namoota kanneen of keessaa qabaa jira. Hariiroon isaan qaban maali? Gaafiin dhumaataan si gaafachuu barbaadu dhimma Wallaggaatii fi godinaalee naannoo Amaaraatiin wal daangessanidha. Naannoo kana keessatti azaaba uummanni arge azaaba gosa lamaati arge. Tokko waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waraana geggeeffamu. Kun ammootu waraana mootummaan hidhachiisee gara warra faannoo jedhamu kana jedhaniitiin ijaaramanii dhufanii uummata buqqisanii. Dhiyeenya kana yoo argitee jiraatte xalayaan isaan komishinii marii biyyaalessaa warri bilisignaa hundeesseef isaan barreeffatan aanota godinaalee Wallaggaa irra aanaan 20 godina addaa ta'ee nuufaa hundaa'u jedhanii kennitinedha. Aanota kanneen keessaa uummata guutumatti akka jechuun danda'amuun buqqisanii jiran. Dhimma kanarratti ejjennoon ati qabdu maali? Furmaanni ati keettu maali? Uummanni qe'ee irraa buqqeera, oomisha hin qabu, hundinuu shaambuu fi harki guddaan shaambuu fi magaalaa Naqamteetti buufata konkolaataa keessatti guddataa arti ijoolleen haadha abbaa hin qabne. Kan biraa dhimma milishaa Oromiyaati. Oromiyaa keessatti kanaan duraati waan tokko kaasteerta. Oromiyaa biyyattii san keessatti namni aangoo qabu milishaa fi muummicha ministeeraati jetteerta. Amma milishaan biyyattii keessatti abbaa fedhe mataa facaasaa, abbaa fedhe ajjeesa, mallaqa barbaade namarraa guurata. Kafaltiiwwan nagahee seeraa hin qabne kan milishaan qotee bulatti qabatee irraa fudhatu lakkoo isan qabu. Dhimma kanarratti hoo maal jetta? Aangoo kana eessaa argate? Galatoom ulfaadhu. Okay, galatoomii ibsa. Galatoomii ulfaadhu maammee keenya akkasuma Jawaar carraa kanaa kennitanii gaafii asii dhiyaachuu xiyyaa fi galatooma ulfaadha. Gaafii haga takka lamaa sadii takkan qaba. Gaafiin ta'an takara keessatiin warra biyya bulchuu irraanitti dhuftee Jawaar dhibbaan dhibbatti fannoo deeggaraa fannoo wajji jira. Inni dubbii tana sirri gaafadhuu jedhanii waan kanarraa isa akka ibsan uffannatu inni deeggartamu hin deeggartu. Inni itti aanu immoo kun gaafii mataa kiyyanatti ta'e haalli yeroo hunda bulchiinsa sirna Itoophiyaa kana keessatti magaalaan naannoo Oromiyaa malee federaalli hin jiru. Waan kun akkami federaala Itoophiyaa kana keessatti federaala ta'uun naannoo Oromiyaa keessa qofattiin tun ija siyaasaa tamiin ilaaltaa ati jechuun barbaada. Inni itti aanu immoo waa'ee ijoollee bosona jirtu sanaan wal qabatee ijoollee tana hagam takka deeggarta. Komii irraa qabdamoo deeggarta. Ammas ijoollee tana keessatti waa lamaatu ta'aa jira.
ijoolleen tun hoggaa ganda tokko qabatte ganda qabata saniin haadhotii teenyan ililchaa jettiin. Ganda san keessa guyyaa san oolti malee guyyaa lammaffaa karaa caakkat deebiti. Mootummaan ganama siittuu ililchee haadha teenya tana ajjeesa. Waan kana hoo akkamiin laalta? Gaafin tiyya tana sadeeni carraa walii kaninee wal jala osoo buunee bareedaa jechuu barbaada. Galatoom ulfaadhu jawwee. Ayyee galatooma I think deebisu na fakkaata. Margaan ni bu'e. Okay, deebisi bakka. Sadeen bakka deebifte jee yaade. Dura waa'ee gaaddisa wal qabatee fi mooraa qabsoo ni ibsita. Ce'umsi waan karaa qaba. We're moving from liberation movement hoggaa shantamaaf sochii liberationiiti. Gita gittaa warra biraa irratti godhaa turre. Amma we're moving to democratization. Mirga walootiin qabsaa turre duri. Amma mirga walootis jabeeffachaa mirga namoota dhuunfaa. Gaafii nama isin kaasaa jirtan bar gaafii nama reemu jimaadhaan wal qabatee saamichi gibiraa adda addaa kun wal qabatee dinagdee wal qabatu kun namoonni oromtichii fi oromtitti akka dhuunfaatti dur oromoon waliigalaatti qabsaa turre. Amma oromtichi akka mataatitti mataatti mirgisaa eegamuu qabaa haja'u irratti kan socho'aa jirru. Mooraa isitaa deema. Akkuma reefsu hin jee ijaarame xiqqaa jira lakkoo isaan. Wal wannaan ni jira. Amma immoo amma reefu filannoodhaan sana kaasee na gaafatee ture kaaba. Filannoon kunis gaarii maal godhaa? Clear godha amma. Babargaanfataa ture namoonni adda addaa fi jaarmeen adda addaa. Amma Oromoon bakkuma lama jirti. Bakka lamatti adda ba'uu qabdi. The haves and the have nots. Warra aangoo qabatee sirna kana fufsiisuu barbaaduu fi lakki jijjiiramni dhufuu qabaa warra jiru qofa. Amma bakka lamatti adda ba'uu jirti jechuudha. Sirna kana tufufsiifnaa akkuma jirutti Oromoo ajjeesaa nyaataa itti hafuufu nyaatuun ajjeesus Oromoodhaa itti hafuufu lakki Oromoon kan qabsoo jedha kanaaf miti nagayaan baatee galuudha qabdi ooyiruu fi irratti dalagattee saamamuun qabdu hajeewu bakka lamatti adda bahee jira jechuudha. Mooraan kun of course clearly adda bahu waliin haasa'in nama jijjiiraata. Haa ta'u garuu kana clear debating gara lamatti bahuu qaba. Warri qabsoo irra jiru irra jireessaan wal qabna mariilee hedduus ni goona sun isin yaachisin. Akkasuma itichaa jirra. Isinitti amma duras akkuma godhaa akkamatti karkarsaatuma waan uumne ammas uumaa deemna jechuudha. Waa'ee gaaddisaa jettee gaaddisa Oromoo aangoo irra jiru kanaatu fashalse. Maaliif yaadni gaaddisaa maal ture? Gaaddisa bakka Oromoo qofa sun boota gaaddisa akka Itoophiyaatti uumne eliitiin hayyuun biyya sanii waliin mari'atee wal lolee osoo hin ta'in waliin mari'atee wal falmee furmaata haa fidu jedhu ture. Murni aangootti ol ba'e garuu olaantummaa murna tokko olaantummaa nama tokkootiin hunda cafaayinee deemna jedhanii deemnee hin taane deebi'een dhufan. Deebi'ee dhufanii kan dhufan garuu teessee waan kadhatteef manguddummaa waan itti ergatteef rabbi waan itti kadhatteef himti. Uummata gurmeessitee uummata dammeessitee harka hoggaa mijeerte jechuudha. Sani kan deemaa jiru. Ka horee nageenyaa jedhamu sun horee nageenyaa maqaa xahaaraati. Maqaan najisaa maafiyaadha jedhama. Horee nageenyaa caffee irraa kaasee federaal irraa kaasee hanga gandaatti jirti. Sun maqaa inni dhaati maqaaf dura qabatan. Maqaa xahaaraa jechuun maqaan najisaa kan jechaadhaa kun maafiyaadha jechuudha. Maafiyaan amma dhibbaa digdama jira san keessa bakka akkatiin fayyanii jira jechuudha. Bar wanni hangammaa waan isaan godhan keessa isinii bar baay'ee xiqqoodha. Waan nama jibbisiisu waan fokkisa. Gareen kun yaada adda addaatiin ka'e humna akkamtu keessa ture warra abaaboo keessa ture qabsoo kana keessa ture achi keessa wal madeessee haaloo wal ba'uudhaaf mootummaa galee jira. Warri haala kanas ture. Biyya keessas qaaccee katti bakamee jira. Warri immoo wayyaanee jalatti nama ajjeesuu barate. Kanaatu wal gahee amma fakkeenya warra gurguddaa fudhatte araarsaa jechuun araarsaa marataa jechuun nama mujrima gara jabeessa. Gaafa wayyaanee nama fixe yoo yaadattan gabaasee dura nama kana. Guyyaa ximqataa ijoolleen afaan sirbaatiin mootummaa arrabsinaan ijoollee amma 14-15 shukutii danda'e ajjeese. Ji'a tokko booda makiinaan ijoollee isaa irra deemee jala ajjeese. Nama rabbiinuu barsiisuu dadhabee jechuudha. Mucaan amma booda isin hime gurbaan nama burraaroo irra jiru baay'isaa jedhamu sun nama zaban wayyaanee nama fixe nama inni jedhee amma immoo burraayyuutti kan inni lakkaa'e nama 57 irraan ga'e kan inni gafarsatti nama gate. Isaas rabbiin ijoolleedhaan miidhaa hedduu irraa ga'e irraan baratiin jechuudha. So warri wayyaanee keessa muuxannoo kan qabu jira.
hammoo akka abbabaa garasuu fi hayluu gonfaatii fi ijoollee hedduu tokko eenyu galamsu jiru tokko Birisa Boydon maal jantu tokko ijoollee abaa'oo keessa tuttuutte kanaa jira. Ka abaa'oo keessatti hijaa maaliif abaa'oo keessatti namni ol miidhuu ture beekta. Dhugallee qabne tokko tokko. Garuu abaa'oo keessatti namni tokko si miidheef deebitee hijaa san uummata irratti ba'uu qabdu. Warra akkanaa kanaan wal ga'ee warra dhiiga namaa barate kanaan wal ba'ee uummata shishin godhaa ture. 2019 irraa kaasee wanni kun 2018 irra eegalee ka dhaabate 2019 irraa hanga 2020tti sirna tiisuu irratti sirna kan tuusiifneeti abaa'oo yoo dhufte nufitti dhabamsiisuu qabna. Qabsoo Oromoo yoo dhufte kanaan irratti dalaguu turan irra caalatti seekuriitiidha dalaguu turan caasaa mootummaa keessa ijaaramee beeku. Fakkeenyaaf ajjechawwan godhamu kana hunda poolisii ajajan poolisii itti fayyadamanii poolisiin wardiyaa isaanii dhaqee ajajaa jechuudha. Akka odeeffannoon taane poolisii kanneen nama ajjechisaa turan. Kuna adiidamii nama booda eegalolli Tigraay qabbanaa'ee xiqqoo haara galfatan booda warra Tigroota lolan san maallaqa mi'eeffatan. Abbootii qabeenyaa jeneraalota Tigraay kana ukkaamsaniituma kadheessees kubbaaniyyaa irraa saaman. Tokko bar kubbaaniyyaa saamee mucaan gabaabaan tokko kubbaaniyyaa guutuu fudhate. Akkaawuntii amma maallaqa san barataniiti wal ga'uu diide maallaqni Tigree irraa hatan. Oromoo gaggara galfatan boo. Oromoo gaggara galaniiti dura uummata Wallaggaa waan isaan bar uummanni Wallaggaa kuni Oromummaa lagachuu dhabuu isaatiif galateeffachuu qabna. Waan isaan godhamu. Ani hin beekne hangana ani beekta amma dhiifama gaafachuu barbaadu uummata Wallaggaa. I didn't know how bad it was. Loqoda laalanii Matawaqaan immoo Wallagga taanaan waan biraati. Matawaqaa laalanii loqodni bakka biraa taanaan Wallagga taanaan amboon dabarraan qeeraa sii ta'a jechuudha burraayyuutti. San booda naggaadee kana wal ga'uuti san booda shawaa keessaa gindabarat kana nyaatan dur. Bal'ifatan shawaa kan waliin gahan diriirfatanii amma albuuda Beenshaangulii Gujii maal kana keessa jiran jechuudha. So maafiyaan sun amma yoo si jeeftees biyyaa jecha mootummaa jecha 2019 hanga 2020 mootummaadhaa jecha aangoo jecha si jeeftu turte amma aangoo miti. Amma tiyyaan na baasii maallaqa siisaa muudhaaf si jeefti jechuudha. Amma immoo dura shawaa lixaarra ta'ee galtu malee amma godina hundarratti caasaa diriirfattee jirti. Ijoolleen wajjin qabsooyite dhibeetanii wanni waraabessi foon namaa gaafa mi'eeffate harreen nyaatu. Kana dhageessanisa waraabessi foon namaa mi'eeffannaan foon harreen nyaatu. Ijoolleen amma nu wajjin qabsoo keessa ijoolleen takka jara kana wajjin maallaqa saamuu achirraa nama ajjeesuu kanatti waan mi'eeffatteef bar ijoollee sabboontoota turte hedduu amma kana keessa seenee jiru. Cinaa gorsuu jirra, cinaa adabu jirra bifa adda addaatiin jechuudha. So bifa kanaan kan deemaa jiru. Dhimma Wallaggaa kana namni keenya waddaa. Nam ormatti quba qabu dura maaltu godhame ka jiru? Wallagga keessa Amaarika dur jijjiiru jira. Ka gaafa dargii san immoo sababa hongeetiin Wallagga kun dachiinsaa gabbataa waan ta'eef yeroo lama namni qubsiifame. Tokko gaafa hongeen 70 keessa ture san Walloo irraa bakka adda addaati irraa naannoo Amaaraa kana keessa namni dhufee qubsiifame. Lammaffaa immoo zamana Junaaydiin pirezidentii ta'e Harargee irraa namni qubsiifame. Amaaraa kana maal godhan gaafa lolli wayyaanee ka'uu deemu itti erganii fakkataan kun faan laal mana dhugaa namaa walii dho'isuu wakkachuun hin barbaachisu waan isaan Amaaraa godhan. Lafarraa duuwwan nama. Waa lamaaf godhan tokko marroo ittiin abaaruudhaaf. Lama Amaaraa kana dallansiisaniit maal jeniin dho'isatti ifatti warri mootummaa dhaqanii hidhadhaa ofirraa dhoorgaa shanee jeniin. Dhiirtii Amaaraa dubartootaaf ijoollee naannoo Amaaraatti baqachiifattee deebitee mootummaan godhee hidhachiisee lola seenan. San booda hoggaa lolli Tigraay dhumee Bilisiginnaa fi mooraan siyaasaa Amaaraa walitti jettu. Amaarummaa hidhachiisan kana Oromoo dhahee jedhanii akka Oromoon mootummaa deeggartuuf. Amma miskiinonni tokko kaleefaa maal jedhan amma makalaakaa humna guddaa jiru. Makalaakayaan humna dhukaasa callisee ijoollee irratti meeshaa gurguddaa dishqaan ganaa fudhatamaa hidhachiisu jiran. Yaanni isaa maali? Kana jala mul'isanii itti hima. Naannoo sanitti akka Walqaayiitiif Xagadee kana godhanii Oromoo fi Amaarri waluma ciraa akka deemuu barbaadan.
Gaafii amma galchan jettu. Gaafii galchuu har'a korraan qabu. Gaafii nagaan galchinaan. An nama nagaan gaafii kaasu. Jawaar kun morma kanaa ol kiyyaa yoo je hanga muradheetiin fudhatan jenne rakkoon hin jiru. Garuu gaafii kaasuu miti amma kan jiru. Gaafiin sunis kaka'u dura qawwee hidhachiisaniit ummata nagaa wajjiyyuu adda baasaniit gaafiin dura akka dhuftu godhaa jiranii jechuudha. Fakkadaaf as ka hidhachiise bar fakkadaan faan harka kanneen jamee amma deebi'ee guduruu wajjin isin maxxansaa tureemi guduruu wajjin Amaara dha'u jira achi Amaara dha'u jira akka waan gaarii haasa'anii bar eenyutu Amaara nu dhayaa jeen shiftaan jiraannan mootummaadha raayyaa ittisa biyyaa jira poolisii jira inumaa waan bakka waan sabaa qabdu kaseenuu qabu humna federaalaati. That's the way federalism is designed. Kuni shira guddaa irratti deemamaa jira. Ati ta'uu ni deemta. Ati giddaa ayyaana asa koof diimaa irratti gaafii akkasii kaasisuu barbaadu bara. Hanga wanni itti hanga ganda maamee faana faatti hanga machaaraa gubbaatitti furuu barbaadan. Kun ummata walitti bu'iinsa yeroo dheeraa goosisuu barbaadan ka jiru. Faannoo deeggarsa ka jiran. Ani nama qawwee wal ajjeesu akka dhaabbatu nam qawween akka siyaasa teenya keessa baatuun barbaada. Garuu faannoo fi oolaan they are facts of our political life at this point. Jara faannoo kana asiin ka gahe mootummaadha. Yaadatti ni gaafan baardaar dhaqee dubbise. Marii bal'aan dargoota wajjin godhe hoogganoo isaanii wajjin godhe deebi'ee gabaasaan dhiyeesse. Naashinaalizimiin Amaaraa dhalachuu jira. Naashinaalizimiin kuni Oromoodhaan waliin bu'a. Kun biyya diiga saba lamaaniif hin ta'u. Ammumarraa maaneej godhamuu qaba. Obboleen cufaa wajjin taanee Oromaaraadhaan waan sangadaa turreemi. Mariin Oromoo fi Amaaraa qabsoorra godhame sun guddatee rakkoolee seenaatii fi rakkoolee daangaa maal wal qabatan furuu qaba inni. Ni dhaabsisan boo. San qofaa miti. Gaafa jijjiiramni dhufu jeneraalota mootummaa sarara fincilan federaalaa ramadaan jeen. Asaaminoo Saggeefaa, Tafarraa Maammoo, Jeneraal Kamaal Galchuu, Jeneraal Haayiluu, Abbabee. Jara federaala godhaa maaliifi saba san keessatti qabsoo sabaa godhan irratti walitti bu'iinsa uumatanii jiran. Maal godhan? Jeneraal Kamaalii fi Abbabaa fi hunda Oromiyaarra ramadan. Diizaastar wanni sun fidanii beekna. Amaarra eenyu ramadan? Asaaminoo ramadan. Ana asaaminoo mana kiyya yaameetiin hin dhaqin federaala sii wayyaa. Jara keenya Oromoo illee akkasiin jeen. Abii kallattiidhaan itti bakka warqanaaf lammaan jiranitti. Gaafsan ati siyaasan beektu. Asaaminoon waggaa waraana kana leenjisu 1.8 billion. Takka takkaan beekan turan. Hoggaa hogganoonni Amaaraa san wal fixuu deeman takka takkaan qaban turan. Siyaasaa shiraat deemna. Ijoolleen sun dahinnati keessaa waan dhufteef waan hundi waan dahinnatiidhaan hojjetamutti fakkaata. Sambooda kootu dubbii Tigraay lolatti waan dhaquun qabne lola geessan. Guusa hoggaa barbaadan Amaara danfisan boo. Danfisan sabboonummaa Oromoo Amaaraa biqiluu jiru kana banziila irra facaasan. Ni yaadattanii waan TV fi faanaan yeroo sana haasaa turan waa'ee Oromoodha. Oromoon guutuun keessatti wallagge shanee. Tigreen guutuutti juuntaa. Sirna federaalizimii diinee sabboonummaa dhabama goonee sirna mallakitti isin deebifne janiin. Reactionary nationalism samii dhaqee jechuudha. Gaafa kaan hoggaa Ameerikaan gamaa gamaan dubbiin dhuftee micciiramanii Tigraay wajji araara seenan. Warra kalee akkasitti danfisan. Aguma qabbanaa'ullee dheeyne. Fireechallee ittiin garsiifne hoggaa kurbaadhaan. Taphni akkasiin jiru siyaasa keessa. Bikka ijoollee Amaaraa kana buusu alaala. Danfisanii waan silaa yaaduu hin dandeenye waadaa galanii fi lola san keessa qoraan isaan godhanii. Lola Tigraay asii wanni irraa deebite kana shooroo irraa deebite kana milishaa Amaaraa 70,000tu keessa ramiim ta'ee bar ijoollee. Kilaash 100,000 hidhachiisan. Aboo rabbii jaa mataa hiikachiisa dura nama amansiisa. Kalee kun diina jettee itti bobbaafte dhiiga waliin nayitee osoo dhiini sun qoorin osoo miirri gadi hin bu'in namichuma kalee diina jetteen ati waliin hammattaa inni immoo
ni dagatama. Osoo Naayiroobii jiru jeneraalonni tokko na dhufan. Humna addaa kana diiguu barbaannaa jiran. Yaada bareeda humna addaa diiguun garuu be careful. Suuta bakka naannoo jeequmsi hin jirre Oromiyaa irraa eegalaa ifirraa eegalan akka jedhaniif. Somaalee, Affaar, sanboota suuta gara kaanitti deemaa. Confidence kennuudhaaf. This political management. Isaan garuu security manteeniyan. Maal qaban? Dhaqaniitii ka jennaan waraanni sun akka jiru caakka gale. Faannoon isaan kilaas kuma dhibbatti kennan caakka gale. Rakkoo biyyaa ta'e naannoon Amaaraa daakame daaraa ta'e amma. Haga fedhe garaagarummaa yoo qabaanne humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin biyyoom walitti qabna, olloom walitti qabna. Ultimately political solution argatu qaba garaagarummaa nu qabna. Sodaadha warri kaaba Oromoo sodaadha waan namni hundi qabu. Akka itti nu qabanneedha. Akka itti nu qabannuudha. Akka amma deemame abiifaa deemanii hin taadhaan Oromoo fi millee miti faannoon kuni akka abiifaa deemanitti Amaaraa fi sodaadha. Oromoo fi sodaa. Olaanoo saba olaatiin bar Oromoon qiimamni hin miidhamne. Lolli makoon qabu haa jennuuf kanaaf jechuudha. Kanaaf ani faannoos olaas TPLFis hin deeggaru. Garuu sababa isaan itti bayaniif niin beeka. Useetuma bobbadaa rabbi dhabama isin haa godhu jee abaabuun barbaadu. Dubbisuun barbaada. Opshina siyaasaa itti garsiisuun barbaada. Maaliif opshina qawwee abiyyitti agarsiisee jira dalayne suni. Naannoo Amaaraa kana waliin firoomsuudhaan ni jira jettee yaaddaati. Furmaanni Oolaa Tigraay faannoo biyyattuu tana walitti firoomsuudhaan ni jira jettee yaadda. Mootummaan noo ka godhuu danda'u. Kan mootummaan firoomsee jara walitti firoomsuu dalagaa mootummaadhaati. Firoomsee jiru already. An kadin jechuu jiru hoggansi siyaasaa kan Amaaraa ka Tigree ka Oromoo ka Soomalee waliin haasa'uu danda'uu qaba. Waliin galuun qabu dirqama. Maaliif waliin baduudha fiddi. Gaafa qeerrooti kana jechuu turre. Gaafa qeerroo amma wayyaanee Oromoo qo'atte akka kuffisuu danda'u ni beekna. Maaliif Amaara tiriishaa out goone? Maaliif Tigraay tiriishaa out goone? Tigree bar injifannee akkasitti hin goone. Baankiif taankii osoo qaban ashuraansii kennineefiiti bar. Gara tokkoon harka micciiraa gara kaaniin kasaamtan isin irraan fudhannu. Kajjeertaniif gumaa isin hin gaafannu. Ganda keessa isin jalan dhufnu. Benneetii bar bilaashitti qulfii gatti kenname. Jala dhaqe. Okay? So, furmaanni amma barbaachisu maali? Amma faannoo abaarteef faannoo hin dhabamu. Oolaa abaarteef hin dhabamu. Naannoo Amaaraa to'atanii jiran. Oromiyaa harka oolaa jira baadiyyaan. Kana akkasin laalu gaafiin boodarraas kaaftee waa'ee ijoollee bosonarraa mucaan kaasanii isinii fixa. Humni hidhatee achi keessa deemu badii gurguddaa keessaa jira. Fakkeenya kaati kaaftee magaalaa bulchuu hin deemne keessa seenanii uummata gabbaasuun uummata san balaaf saaxiluudha. Warri mootummaas ni godha baay'ee. Amma bakka ofiin to'anne guyyaa tokko humna guddaan dhaqaniiti qabalee bulchiinsa deebisanii ijaaran. Baay'ee tokko booda waggaa makalakaan deeme qabalee sun ramiim taate jechuudha. Kun uummata keenya rakkoodhaaf saaxilu jira. Kan qofaami wanni kalaqni badiin gama waboonis dalagamu kan gara mootummaanis dalagamu. Tokko tokkoon wanni amma nu rakkise maali? Waan amma nu rakkiseen isinitti hima. Adda beekuu dadhabne. Maaliif mootummaan humna waboo keessaa galeef kan biraatis guduruu dhugaatii fi wiigiitti kaayee bosona gannaqe. Amma waggaa uummanni ajjeefame waboon nu jeesee jaan. Waggaa waboo gaafanne humni keenya achi hin jiru jaan. Footoo waggaa agarsiifne humna keenyaan bitii jaan isaan. Humna keessan jechuu hin dandeenyu. Maaliif ragaa qaban kaasiinis mootummaan waboo mataa fi akka qabu. Amma ijoollee galte kana ijoolleen dhugaa qabduus ni jirti. Kan dhiibamtee sababa adda addaatiin marroo fa'aa waliin buutee galte ni jirti. Ijoollee sana deebisanii bobbaasanii jiran. Garuu seerri militarii akkasii miti. Humni ribeelolaa keessa ture tokko gaafa galee leenjii fudhatee haaromfamee yoo ka waraana itti fufuu barbaadu taate federaal makalaakaa federaal poolisiin Oromiyaatti milishaatti haa ta'u poolisiitti yuunifoormii san godhatee deema malee maaliif seerri lolaa maal jaa humni ol lolu lama adda dimaarkeetti kiliir ta'ee beeku. Maaliif waraanni Kaanadaatii fi Ameerikaa yuunifoormii adda addaa uffata. Waraanuma Ameerikaa keessatti neevii fi eerfoorsiinii fi
Maaliif humna huccuu adda addaa uffata? Responsibilitiin itti gaafatamummaan waa jiraatuuf hiree. Kanaaf amma ijoollee kana na dubbisaa turan eegan deeggarta maxxanse booda. Marii bal'aa goone loluu feetanii mootummaa wajjin kan loluu feetan rakkoon qabu. Garuu uummata keessa turtan san keessa deemtanii akka kaleessaatitti guduruu saniin deemtanii uummata dongorsiisuu hin qabdan kan jiru. Lammaffaa waan lama dhaabuu qabdi ijoolleen gara lachuu jirtu. Marroon faanis ijoolleen tun isaan galtee mootummatti galtee maatii isaanii adamsuun sirrii miti. Ijoolleen tun gaafa isin dhuftu maatiin isinitti hin ergine ifiif dhufte. Sirrii miti wanni amma goggodhamu maatii ijoollee galtee kana dha'uun sirrii miti dhaabachuu qabu. Ijoolleen galtee tunis if duuba deebitee tokkoffaa uummata kaleessa isaan nyaachisaa gargaaraa ture irra deemanii kaleen gargaaraa turte yaanii fiixuun saaxiluun miidhuun isuma feer. Kanaaf ijoolleen tunis akka waliin finne of eeggachuu waliin qabsoo irratti waliin galiin keessaa galuudha. Akkas deemuu barbaachisaa fitaa deemnu amma. Okay, galatooma ulfaadhaa namoonni haga ammaatti abbaa qeerroof qarree daawwataa turtan hundi keessanuu galatooma ekspiriyaansii joornaalistummaa kana haga hunda hin qabnu obbo Siraajimootu gaazexeessaan guddaan OMN turanii dhufanii tapha addunyaa kana beekaa jiranitti fakkaata. Hundumaafuu obbo Siraaj yoo dogoggoree of kolcha jennaa namoonni gaafiin gaafatini warri akka jaalalloo Yomi abbaa firaa fi karrayyuu gaafii yeroo gaafattan daqiiqaa gaggabaabsaa namoonni birallee namoota baay'ee waliin gaafii gaafatuu barbaada waan ta'eef daqiiqaa gaggabaabsaa kallattii maanii eenyu jaalala dura seenatti fakkaatee daqiiqaa tokkoo fi waan akkasii hedduu gaafii barbaadu gaafa. Galatoomii Aslii Dr. Aslii akkasuma Abjaawar Jawwee baga karaa karaa nu dhufu. Akkanatti karaa Oromoon ooltuun rakkoo Oromoo dabarsuu gaariidha ulfaadhaa jedha. Ani yaadni gaaffiin qabu tokko daangaleen Oromoo kun moo'aanidha siyaasatti fayyadamaa jira. Baalee akka jirtus maaliif kennamtee Harargeen akkasii naqabaa jiraan dhagamu. Ammoo Aslii. Dubbadhamume. Jechuun akkuma waliin beeknu nuti agartee warri daangarra jiru kun akka malee miidhamaa jirra. Baalee waggaa 20 dabre kanaa fi miidhama hamaa keessa jirti. Somaaliidhaan saamamaa jirti. Ka haala mijjeessu mootummaadha. Hawaasni keenya akka jirutti buqaa jira jechuudha. Kariiraatiin wal qabatee jechuu barbaadeeti. Namoonni waggaa 20 dura buqqaan gammoojjii Baalee kanarraa hanga amma sharaa jala jiranii kun daldala siyaasaati. Mootummaa ka haala mijjeessee akka Somaaliin buqqiftee lafa san babal'ifattee alaabaa keessa dhaabbattu godhe mootummaa dabranii fi kaammaalleen uummata akka godhaa jira. Wanti kun furmaanni maal jechuu barbaada. Furmaanni akkamitti agartee uummanni kun qabeenya isaan irratti deebi'ee jiruu isaanii itti fufuu danda'a kan jedhu because sagaleen uummata gammoojjii akka malee uummata gammoojjii Baalee kun ukkaanfamee jira wallahi namni tokko irraa quban qabu rabbii malee jechuu rabbii malee uummati waggaa 20 dura buqqa'e hagar dhattillee sharaa jala jira jechuu. Falli jiru maal jechuu barbaada walitti firoomsuudhaaf hawaasa Somaalee kanaa fi hawaasa Oromoo kana walitti firoomsuudhaaf ummanni keenya akka miidhamnee fi maaltu barbaachisa akka falatti maalii kan jedhu barbaada. Lammaffaa yeroo ammaan kanatti kan qabsoo Oromoo ukkaamsaa jiru olomaawota keenyaa fi agartee maanguddoowwan abbootii gadaati. Duraanillee warri sochoosaa ture kan adda durummaadhaan sagalee uummata kanaa tahaa ture isaan ardammoo isaantu waan bilisoomni jechuudhaan ka amantaalleen akka amantaa keenya bilisoomne ka abbootii gadaalleen waan barbaannu arganne maanguddoolleen akkasuma waan barbaannu arganne jechuudhaan faayidaa dhuunfaa isaaniitiin sagalee uummata kanaa akka malee ukkaamsaa jira. Fuuldurri keenya akkamiidha qabsoon Oromoo kun uummanni Oromoo miidhamaa jiraachuu agartee wal nu shakkisiisu. Godinaalee adda addaa keessatti Oromiyaa guututti miidhame ajjeefame saamichi gibirootti ol ka'uun haalli isaan keessa jiran akka malee agartee fokkataadha. Qabsoon hayyootaa fi abbootiin gadaa olomaa'onni keessa hin jirre
laata dura deemuu dandeessi akkamitti agartee qabsoon kun dura deemuu danda'a kan jedhu osoo silaa waan kana gajjabeessitanii nu agartee ibsitanii because yeroo hedduu namoonni adda addaa irraan dubbatu olumaa'onni keenya keessattuu namoonni hedduun olumaa'onni bebbeekamooni yeroo ammaan kana rakkoo hawaasaa dubbachuun akka malee ulfaatee jira akka malee dubbachuufillee fedhiin qabanii kanaaf falli jiru maalii jechuu barbaada ulfaadha. Thank you. Thank you Jalalo. Yoomilata obse abbaa firaa kanatti aansu gaafii gabaabsa abbaa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Jawar keenya baga nagaa nu dhufte siin jechaati. Ati agartuu keenya yeroo dheeraadhaaf fuula miidiyaa irraas baddee turte. Qabsoo Oromoodhaas yeroo hedduu itti miidhama hedduu turte saba kanaaf hidhamaa turte saba kanaaf miidhama guddaa keessa turte hedduu takka nu galatoomisin jechaati. Ani gaafii tokko qabadhee dhufe gaafiin kee maal yoo naan jette as naannawaa Finfinnee kana yogguu deemamu naannawaa Maqii irratti qaamni tokko qaama hidhateetu shufeera karaa irra dhaabee hidhannoo hidhatee qawwee itti aggaamuudhaan karaara shufeerii dhaabeetiin maallaqa fidi yoo maallaqa hin fidin lubbuu kan kee dhabdaa jedha yeroo hedduu akkasitti akka waraabessaatti karaa irratti adamsaa ture. Qaamni kun eenyu yommuu jedhanii shanee ta'ee shanee shimallisiitii jedhama. Waan kana akkamitti ilaalta ati siin jechuu barbaadeetu. Galatooma. Roda itti fufi gaafite. Tole galatooma carraa kana naa kennuu keessanii fi Jooro baga wal agarree baga nuu jiraatte ammallee umurii dheeradhu. Angaaffii biraan qabu wanti naan Joor gaafachuu barbaadu. Qabsoon Oromoodhaa amma Oromoon quba walitti qabuu fi eenyu miidhee hanga walii wallaallu takkatti gahutti jirra. Osoo gaafa ibiddi Wallaggatti qabate san callisuu baannee manatti ibiddi kun nutti hin seenu. Ammallee gaafa dhiyootan akkasitti Salaalee fi naannoo Gindabarat kanatti uummata akkasitti mana wajjin horii wajjin guban kana caal jechuu kana achumaan nu dhoqqeffataniiti. Oromoo tuffatanii duraan dursanii gartee kopheedha nurra ejjatuun kun gaafa isin hidhamtanii fi gaafa du'aa caalurraa jalqabanii tuqanii Oromoo laalanii. Akkam hoo godhamee Oromoon bakka dur gaafa qabsoo wayyaanee irratti akkasitti ibiddi belbelesan tokkummaadhaan mataa walitti qabannee akkasitti deemuu dandeenya. Waan kanarratti akkamitti marii jabaa tokko uumtanii hoggaratan qabsoo Oromoodhaa ka afaan faajjee gandaa fi balbalatti nu harkaa facaasaa jiran kana akkamitti mataa walitti nu deebiftanii hoggaratan tokkoomsinee waliin akka haaratti balaa fi aggaammi nurratti xiyyeeffate kan ofirraa deebisuu dandeenya kan jedhu gaafachuu barbaada. Galatoom. Galatooma ulfaadhaa yoomi walumarratti isin haa deebisu yoomi atillee gaafii qabdu gaafadhu akka manni mana diktaataraa hin taaneef immootu carraa sagantaan kennallee gara goolabbiitti achi dhiyaataa jira. Abbaan qeerrolee amma mataan arriidha ka dadhabanii haa jechi akka sagantaan manni kunillee mana dimokiraatawaa ta'uuf shamarran lama sadiin tokko warri gaafii qabdan naga ammaa dhiira qofa carraa argatee ijoolleen shamarranillee yoo jala kana jiraatan warri gaafii qabdan akka carraan isinii kennuu hin danda'ama. Yoomi dubbadhu carraan keetti gaafii qabdu walumarratti deebitee isin gawe. Galatoomi Dr. Galatooma hundi keessanuu jawweetullee galatoome. I think gaafii kiyya tokko kan gaafachuu barbaade. Obboleessi koo Karrayyuun kaasee jira, kaasuuf yaallee jira. Maaliidha akkuma amma obboleessi kaasaa ture gaafa Wallagga akkasitti gubattu waraana of keessa seensisanii of keessaa baasuu diddaadhaa fi gochi kun irra raawwatama ka jedhu hundi tokkoon keenya qubatti qabaa turre. Madaan sun kaatee Booranaaf Gujii keessa seentee Shawaa guutuu keessa seentee Har'a Arsii keessa jirti. So waluma jalaa nyaachaa deemaa jirti. Amma Jawaar duratti kaasuu namoonni kaasaa turanii Arsii keessatti qofa jechuun hin qabaatamu ka jedhu. Maaliif jechuu barbaade
wanni kun extremely jala butamee bakka har'a maaliif wanni arsiisuun kaati arsitu hadha ummanni 20 ol bakka takkatti ka quba'ee akka ilmoo sareetitti badhetti rakkachaa jiru kana hundeedhaan waan kana seriously irratti qabsaamee godhamee bu'uura isaa yoon tolchin haala kamiin argitee wanni kun ittuma deemaan deemu. Lammaffaa akkuma amma ka'aa ture qabsoo kana biyya keessaa biyya alaatiin madaan kun ummata hunda gale waliin ga'ee jira. Bifa kamiin qabsoo kana deebi'ee ifamee ummanni kun fundamentally jijjiirama hundee yakki biyya san keessa raawwataa jiru kan abbaa dhabe kan dhuunfaan ajjeefamu kan julmaan ajjeefamu abbaa argachaa jiru. Yakka kana eenyutu raawwachee argamachaa jiru haala kamiin qabsoon kun itti deebi'eetiin bifa tokkummaatiin geggeeffamuu danda'a. Lammaffaa biyyi keenya akka biyyaatittis akka sabaatittis carraa 2018 arganne san argachuu ni dandeenya. Yoo arganne humni hidhate kun baay'achee jira biyya san keessatti. Is there any way to manage humna hidhate kana gaafas manage gochuu dandeenya ka jedhu kabraa walumaa galatti wal madeessee jira. Ummanni keenya qeeqeetti wal madeessee jira. Yooma humna kanayyuu argannee to'annee carrama irra aanuu suniyyuu ka dhuftu ta'e ummanni kun madaa kana keessa bifa argitee gara garaatiin qeedhaan wal madeessee jira. Waan kana haala kamiin Oromuma jidduttuu wanni kun waan siiresii haasaamee solve ta'amuu qabu. Carraa kana hoo ummataaf carraa kanaan fayyadamtee maal dhaamuu dandeessaa? Maal wanni ummanni gochuu qabu jechuu barbaadeetti galatooma. Galatooma ulfaadhaa daawwattoonni keenya as jirtan hundumti keessanuu mana Jawaar fooloo goraanii 800 seenuu kaatanii gara miliyoonatti ol dhiibaa abbaa Oromoo hundaatti Jawaar akkuma isinuu beektanii ulfaadhaa Jawaar gara gaafiilee gaafatamteetti deemte bareeda. Gaafiin abbootii gadaatii fi manguddoota isaanillee gara ittiin jabaatina. Rakkoon hunda ol geesse beek. Tokko tokkoon haasa'uu dandeenya. Tokko tokko tanarra hammaattiyee manguddoon biyya abbootiin gadaa sheekonni qeessonni kuni tanarra hammaattiyee ibidda kana akka nammaanne xiqqoon qaqqabu jira. Tokko tokko immoo waan nyaatu afaan kaayanii afaan cuqqaalanii jira. Blackmail kan godhan jira. Tokko maal godhan beektaa fakkeenyaaf qeessotaaf sheekota warra abbootii gadaa kanaas har'atti argan namni keenya miilumaan deema makiinaan qabu. Abbaa gadaa sheeka paaster akkamitti miila duwwaa deemtan mee kottaa makiinaa kana seenaa hoo makiinaa kana oofaa jedhanii kan torban lama dhufanii makiinaa sun isaan lakkin deebisnu hunoo abalu dachaasa baankii tolchi jedhaniin mannillee wajjin dhufuu qaba mana seene makiinaan manni dhufee mire. Abagaan manguddichi makiinaa sonnis godhate jiruunis wayyooyite gabbeetti irra rogoo boo nama keenya miidhinaa gaafenne je sheeka baatii yaa dabarte bara eegan kafalin jedhaniin maal hin qabu jaarsiin akkasutti hin jiru barre dallaalliin moo dhufa barre mootummaa tuttuquu santoonnidha yoo mootummaa itti dhiiftee qofaarsitan kana jira jechuudha walii beekuun gaarii. Warra calisan uumaa miti. Manguddoos ta'e sheekas ta'e paaster ta'e warra calisan uumaa miti san ammatti irra laallu. Yoo dubbatan gaarii dubbatu baay'inaan uumaa miti. Hagati bahee garuu osoo ilmoon namaa ibiddaan gubataa jirtu uummanni kumaatamaan buqqaa jiru. Shoofeerri karaa irratti akka re'eetti fuudhamu jiru. Salaam alaikum. Sirna faarsuu. Salaam alaikum. Sirna faarsuu waan apa barang kono darane. Walaaqii cidhaanumaan waa gaafachaa jira. Cidhaan bu'aan qabanii shamarraniif carraa kennaa isin shamarran mirga eegaa. Maali asli isin? Shamarran ladies first jedhan aboo dhalaa yaaboo mana dhugaatina. Ayyee. Gaafi bareedduu kaaftee dubbii sheekotaa irraan ta'iniif inni sheeka. Hundaafuu amma duraas akkan jeetti abbootii keenya amantiidha. Ni kabajna ni jaalanna. They are our moral lights. Warri karaa rabbii irra karaa rabbii jechuun maal jechuu beektu karaa kan beekutti akka namoota akka hedduu waan amantii kan karaanitti karaa rabbii dhugaa dubbachuu dhugaa uummataa dubbachuu miskiinaaf nahuu
araara ummataatii fi amma namoota dhuunfaa kadhachuuf walitti araarsuudha. Gaafa kanarraa maqanii nama waliin naquu eegalan. Gaafa miskiina rakkatutti kofluu fi zaalima faarsuu eegalan. Gaafas waliin buuna. San waliin dhiifnu jechuudha. Maaliif namni isheen akkas godhe sheekaa miti. Paastaraas miti sun maafiyaa ta'ee jira. Bare afaaniin natti ulfaata malee bara paastarootaaf sheekotaaf qeessotaaf beekaa bara maafiyaa keessa kan hin arge. Dalagaan isaanii maali? Maafiyaan nama huuti. Sheetichi takka paastarichi takka abbaa gadaa jee maratee dallaala ta'a jidduu. Warquu bubbaan fa'aa bara abbaa gadaati adaabaatti ajjabaa gootan jedhe. Sheeka gurguddaa haaji abaluu fa'aa jedhamuu fi paastara abaluu jedhamuu bara waan akkana harkee jira. Dhuunfaan itti mee keessa yaasuu jira tokko tokkoon jechuudha. Nuu qabsaa hin jennuun nuti. Gara keenya goraa hin jennuun nuti. Gara uummataa dhugaarra goraa. Garuu immoo hattuuf saamtuu maafiyaa nama jeeftu wajjiin biyyaaf uummata cirachuu maafiyaadhaan adda baafnee ilaallu sun kun ifa ta'uu danda'u qaba. Karaa maqii jettus kanuma. Kaameraadhaan ilaalan nama karaa maqii sun fa'aa nama haayawee guddaadha. Karaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 150 jiru hunda diroonii fi kaameraan ilaalu jiran. Osoo laalan godhu jiran. Dhibbatti isinitti konfiinsa ta'eetiin jira. Karaan gurguddaan kun beekamtii mootummaatiin beekamtii mootummaa federaalaa fi naannootiin saamu. Waraanni san barbaachisu diroonii sarviilaans diroonii qofaadhaan to'achuu danda'a karaa hanga Bordoddeetti jiru. Asiin hanga Moyyaaleetti jiru. Asiin hanga Baardaaritti jiru. Dhorkuu danda'a irraa. Diroon sa'aa fi manguddoo ittiin ajjeesu kanaan dhorkuu danda'a. It's very easy to do it. Surveillance sa'aatii tamee sun laaluu diroonii hedduu ammayyaa qaban amma. Kana beekaati tiriisan. Maaliif tiriisan? Tokko warra saamu sanuutu qaama mootummaati. Sirbiin gadhiisan amma viidiyoo tokko ni haasa'anii. Abaluu barba kasan irra mannee turre maali ni dee'oo wajjii nyaata kanaa diidefaa jiran. Ni beekan ta'in waa everything jechuudha. Kama qiitis akkasuma. Nagaa siin jedhan immoo bara karaan maqii karaan gurguddaan kun karaan lamaan kun keessattuu sanitti immoo karaan gara Oromiyaa bahaa deemuu fi gara Oromiyaa kibbaa deemu kun gara kibbaa kanaan maal bunni hundi gara kibbaa kanaan dhufa. Midhaan baala irraa kaasee hamma Booranatti kun immoo kaba'u hundi asiin baha. Karuufa asiin dhufa. Karaa gurguddaa kana nagaa dhabee jechuun mootummaan hin jiru. Mootummaan garuu rakkoon bilisignaa dasee tokkan jechuun tapha seetan san qofarraa ajaa qaban. Kanaaf tiriisanii kana expose godhaa deemna ni dirqisiifna akka isaan tarkaanfii fudhan ni dirqisiifna. Because we will prove to our people shiftaa miti karaa san saamu jiru. Shiftaa hayyama laayisensii mootummaadha qabdu godhu jira jechuudha. Dhorkuu danda'a. Mootummaa bobbaaseellee yoo jechuu baanne akka mootummaan waan kana osoo arguu itti dhiise ragaadha qabna jechuudha. Ka waa'ee tokkummaa irratti jettan waan dura goone teknooloojiidhaan improve goona. Amma dura maal goone beektanii gaafa Oromoon tun qoqqoodamtee jijjiirama shanee maal kafaa'oo kawaa'oo maal jedhanii nu qoodanii namni ni jedhe. Maal isin jee gaafas gabayaa jumlaadhaa ni oomishna gabayaa chirichaaroo ni qabbaneessina. Tokkummaan Oromoof tokkummaan biyya akka urgaa'u goona. Gandummaa fi qoqqoodamni akka ajaa'u goona. Warri tokkummaa Oromootiif tokkummaa uummata keenyaatiif qabsaa'u dhugaa dubbatu promoot goona. Naggaadee guddaa xiqqaa ganda keessa deemee maallaqa hiiruudhaan yookiin immoo hamii fi husuusii ganda keessa oofuudhaan uummata keenya adda qoodu. Bar dur nuti Wallagga Arsiif Shawaadhaa walitti deebisuudhaaf hiikamaa turre. Arra bar Harargee gosa gosaan fidanii asii anniyya asiin itu asiin afran qallu deemanii afran qalluma tana asiin noole asiin oborra what is this? Ummata waan nyaatu dhabe asiin shiftaan kararratti jima ooftaaf si jeesa malee gosa teen beeku abbaan raalaa teen beeku jaran gosa laalee jeesu jira shiftaan wanni isaan godhu jiran waan Somaalee balleessee jechuudha. Achi qofaa ni bara. Amma dur Boorana Gujii waliin buusan turan. Booran tan amma inuma gosaan dura bara qeerroo sanii naannoon biyyaan baradhe qabsoon biyya kanatti harree hiriirabbee asii hiriirabbee amma gosaan barachuu jira. Maafiyaa Shaashamanneedha.
maal isa gosa takka jala makatti amma gosa sanis baradhe maafiyaan Booranaatis gosa tokko jala seenti ta'an bootis gosa jala seenti gosaa fi nama kana hanga qabaleetti qoqqoodaniit ittiin deeman kana maal goona dawaan isii gandummaa fi qoqqoodamaan warra deemuun baatirii ittiin ibsuudha saaxilaa waggaa deemne laal abbaa fedhe haa ta'u sheekaa haa ta'u qeesii haa ta'u paasteraa haa ta'u nama siyaasaa haa ta'u nama abbaa qabeenyaa haa ta'u ka waan kanaan deemu saaxilleeti ummata jidduutti qullaa sadaabnee ummata keessaa baafnaa jechuudha. Already tanaffastee jirti bar. Maafiyaan ambo amma bar isin amma bakka biraatti maal isin jaan warra shawaatti isin saamu jira isin jaan. Am ogaa shawaatti luftan salaalee fi shawaalii taasisaa itti qoodan. Shawaalii taa'u gara ite waddeessaa fi maal jansa waddeessaa fi maalii ta'uu achuu warra lagumaa todde jira. No kan nuti ijoolleen qabsaa'onni keenya waggaa 50 dura haa eegalanii gamaa gaman osoo hangammaaf hin beekin dhiiga isaaniitiin tokkummaa isaan jaaran tana duriyyeef hattuun akka itti milkooytu hin goonu. And we know by the way akkaataa gabayaa jumlaa gabayaa tokkummaa itti oomifnuu fi xirooftuu ganda keessaa gabayaa keessaa itti baafnu ni beekna san immoo itti deemnaan jechuudha. Galatoomi ulfaadhu jawwee kiyya baay'ee si ta'aabsine